Ayyee akkam jirtu daawwattoota chaanaalii Argaa Entertainment. Chaanaalii Argaa Entertainment sagantaa yeroo yeroodhaan qabatu sagantaa Argaati kun. Sagantaa Argaa keenya har'aatiin sagantaa tokko qabannee waa'ee torbaan kana keessa deemaa jiru qabannee isinitti dhufneerra waahila kiyya wajjin. Sagantaan kuniin barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa qoraman akka kanaan dura baratametti qabxii isaanii ga'umsa jara madaaluudhaan waan hin dhufneef kanarratti wal qabsiisneetiin waahila kiyya wajjin waan jennu qabna nu wajjin turaa ergaa kiyya. Tole hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma silaa riyyaan kiyya asii jedhuuf yaadatti kuni Argaa Entertainmentidha. Gamanumaan immoo chaanaalii kana sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Maaliif jennaan waan argaa dhageetiif uummata keessa jiru kan dhiyeessinu waan ta'eef gamanaan nu deeggartu. Itti aansuun immoo taatee torbaan kana ta'ame barattoota kutaa 12ffaa qormaata intiraansii wal qabate barattoonni kunniin warra osoo maatirikii hin qoramne iddoo kana gahan waan ta'eef akkamii barataa meeqatu darbee warri hin darbine immoo carraan isaan eeggatu maali waan jedhu irratti marii bal'aa geggeessina waan ta'eef nu hordofa. Chaanaalii keenya sabiskiraayib gochaa nu faana turaa hanga dhumaatitti. Torbaan kana keessa qabxiin biyyaalessaa barattoota kutaa 12ffaa gadhiifamee ture. Kanarratti wal qabatee akka kana dura baratametti barattoonni baay'een gara mooraa yuunivarsiitii qabxii isaan seensisu argachuu hin dandeenye. Kanarratti sababoota mudannoo kanaa barattoota kanaan mudatanii fi maal akka ta'e kanaan dura wal fakkaachuu dhabuu qabxii kanaatiin fakkeenyaaf kana dura qabxiin olaanaa biyya kanaas 669 ture. Akka baranaatiin immoo 666. Qabximmaa olaanaanis hin galmoofne kan durattis hin jijjiiramne sanirraas ka'eetiin barattoonni naannoo 900 fi 50,000tti fudhatee kana keessaa namoonni gara carraa yuunivarsiitii seenuu argatan yoo xinnaate nama 28,000 jedha akka ministeerri barnootaa himetti. Kanaan sababoota kanaan wal qabachuu irratti mee maal jetta akka yaada keetiitti? Tole sirriidha akka waliigalatti barattoota ilmaamaan gara barataa miliyoona tokkotti waan dhiyaatu jechuudha qormaata intiraansii baranaa kan fudhate. Sirriidha. Kun immoo ta'uu kan danda'ee fi barattoonni silaa qormaata karaa lamaan fudhatanii kutaa 12 dhaqqabu jechuudha. Inni tokko maatirikii kan jennu kutaa 10tti kan kennamu. Sirriidha. Barattoonni bara kanaa immoo akka carraa ta'e maatirikii wanni jedhamu sun hafee soosas hin qoramne gara kutaa 12 darbanii jechuudha. Kanaaf achi darbuun isaanii silaa warra 10 irratti hafuu danda'uu fa qabutu gara 12 dhufee jechuudha. Kanaaf baay'achuun isaaniis baay'inni lakkoofsa isaanii akkasitti dabaluu danda'e. Haa ta'u malee akka kiyyattan gama silaa ministeerri barnootaa silaa kaarikuleemii barnootaa kana jijjiiruuf ittiin tattaaffataa jiru. Anaaf akka gaariitti karaan laalamuunis jira. Darbee immoo karaan inni miidhaa geessuunis jira jennee jira sirriidha. Amma isa maatirikii jette kanarratti fakkeenyaaf kana dura akka baratametti qormaata kutaa 10 maatirikii kan jedhamu kana yeroo fudhatanitti barattoonni irra qopheessuu adeemu. Sababoota irra qopheessaniif sadarkaa naannoo kutaa 12tti gaanitti daran irra qophaa'u jechuudha. Sababa maatirikiin kun hin jirreef barattoonni gufuu tokko malee calli jedhanii jalqabarraa dhufanii sadarkaa kana gaanii erga sadarkaa kana gaanii irratti deebi'aniitiin carraan gufuun tokko qofti mudate. Barattoonni kun qophiidhaaf uf kakaasanii hin jiran. Sababni kunniin akka sababa tokkootitti qabxii baranaa galmaa'uu irratti sababa tokko jedhee fudhachuu hin danda'a. Natti fakkaata maatirikiin jiraachuun baay'ee murteessaa natti fakkaata akka yaada keenyaatitti akka chaanaalii keenyaatiittis. Achirratti maatirikiin fudhatamuun dhuguma sirriidha. Maaliif jennaani barataan tokko sila sochii barnoota isaa akkasumallee cimina barnoota isaa qormaataan kan inni of gulaalaa deemu. Osoo hin qormaatamne immoo turtii waggaa 4 booda jechuudha. Gaafa kutaa 8 qormaatame gara 9 darbu. 9tti hin barata faayinaalii fi teestii kilaasii kanadha. 10tti sin darbaa sila maatirikiif barataan oduu cimee dubbisuu qabu. Of dagataa dhufa. Of dagataa dhufa sirriidha. Kanuma jechuu barbaanne. Of dagataa dhufuunsaa sila waan ammaan tana biyya mudate kanaa fi sila barataa miliyoona tokkotti dhiyaatu keessaa barataan naannoo 30 akkasii qormaaticha kana qabxii sila walakkaati ol fidee darbee kan jedhamaa jiru ministeerri barnootaa. Kanaaf amma gara sila jijjiirama wanni kanatti yoo dhufnu akkamiidha amma barataan yoo xiqqaate barataa 700,000 akkasitti tilmaamamutu osoo sila qormaata kana hin darbin hafe jechuudha. Kanaaf barataa kana maaltu eeggata?
gama hojiitiin maaltu eegala sila barataan kun amma barnootaan ala ta'eera. Indoome kanaa miti iyyuu barattoonni carrama kolleejiitiin galanuu qabxiin finne jira jechuudha. Qabxii baranaa kana keessaa kan sin ajaa'ibu baay'een isaanii qabxii kana dura hin baratamne iyyuu keessaayyuu baay'ee gadi bu'aadha. Sababa kana jechuuf carraa barnoota kolleejii dhuunfaas barachuus dhiibuu danda'a. Kana waan ta'eef ministeerri barnoota kanarratti ilaaleetiin sadarkaa qabxii kolleejii dhuunfaas barachuu irratti qabxii inni kaa'u booda inni baasan fakkaatee darajama kolleejii dhuunfaa barsiisuu irraa iyyuu hin ga'u. Sababoonni kunniin immoo maaliin mudata? Amma fakkeenyaaf akka kaasuu barbaadetti fageenya iddoo baratame akka dura baratame irratti hin fudhatamne jechuudha. Maatirikiin kun intiraansiin kun biyyarraa ba'anii godina tokkorraa godina biraa deemanii fudhatanii darajaa kanatti jechuun namni kana maatirikiif hin qophoofne chaalenjii guddaa argaa rakkoo guddaa argaa sababoota gargaraatiin wal qunnamee fageenyi kunis iddoo hin baratamne fudhachuun kunis akka chaalenjii tokkootitti akka rakkoo qabxii barana galmaa'uu irratti natti fakkaata. Sirriidha amma tole inni itti aanu immoo waa'ee fageenyaati. Fageenyaan ol qabatee immoo barattoonni baay'een mooraa sila barnootatti qormaaticha itti qoramanitti sila qaamni barataadha gaaf jedhamu moorama sila itti barate sanitti yoo qorame jechuudha. Atiin kun osoo barattu manuma barnootaayyuu mana barnootaa kun natti hin tolle jettee manuma barnootaa isa biraayyuu barachuuf yoo jijjiiratte miirri barnootaa fi ati qabdu inni dura sirraa jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf barattoonni kunniin magaalaa tokko keessaa gara sila mana barnoota biraatti miti kan jijjiiraman jechuudha. Magaalaa tokko keessaa gara magaalaa biraatti fageenya baay'ee deemanii keessaayyuu immoo mooraa yuunivarsiitiitti kan isaan qoramanii mooraa yuunivarsiitiitti immoo qoramuun isaanii tokko naasuu qabu jechuudha. Innumti dubbiseeyyuu barataa cimaadha kaa ta'ettooyyuu sababa naasuu sanii waan baay'ee dagachuu danda'a jechuudha. Maaliif jennaani barataan kunniin maatii irraa gargar bahee hin beeku. Sila akki baratame immoo haalli sila wanni barnootaas immoo maatii bira ta'anii maatii biraa qoramu jechuudha. Barattoonni yeroo dheeraa nus akkasumatti qoramnee as geenne. Kanaaf yuunivarsiitii fadeemanii achitti qoramuun mooraa yuunivarsiitii keessatti nyaata maatii isaaniitiin ala kaaffee seenanii fayyadamuun kunniinuu kophaatti waan sila teenshinii isaaniitti uumuu jechuudha. Mudannoo isarratti uumuu kanaaf godina tokkorraa baatee gara godina biraa seentee gaafa fudhattu rakkoolee baay'eetu si dhagahama. Haalli jireenyaa kan keetis akkasiin turre waan ta'eef sababoota kanaaniin wal qabatee waa'ee dhukkubbii haala qilleensaa jijjiiramee ijoollee dhukkubsanii jira. Fakkeenyaaf qilleensa ho'aa irraa qilleensa qabbanaa'aa ijoollee seenantu jira. Qilleensa qabbanaa'aa irraa qilleensa ho'aa seenanii jira. Sanirraas ka'eetiin nyaata isaaniitiin wal qabatee sadarkaa kanarratti chaalenjii guddaa keessa waan seenaniif barattoonni hedduunis qabxii hanga eegamee hin galmeessine. Kan waan ta'eetiin amma itti aanee wanti jiru addaan ciccituu barnootaa fakkeenyaadhaaf osoo barataa jirtu naannoo caamsaa waxabajjii hanga adoolessaatti osoo kan fudhatu ta'eeti yeroo aktiivii yeroo bakka sammuun kan kee barnoota irra jirutti fudhatta jechuudha. Amma ati addaan kuttee waggaa biraa keessa seenee waggaatti barataa turte keessatti hin fudhanne wanta kana. Waggaa biraa keessa seenee addaan citee yeroo barattoonni of dagatanii jedhanitti dhufaniitiin qormaanni kun kennameef. Qormaanni kun kan kenname akkuma ati jette godina irraa godinatti kaasanii sadarkaa godina biraa irra deemaniitiin fudhatan. Yeroo kanattis barnootichi addaan citee jira. Erga addaan citee barattoonni uf qopheessaa turanis haala itti uf qopheessaa turan irraa xiqqoo uf dagachuu danda'aniiru. Uf dagachuu kanarraa kan ka'e xinnoo waa uumamu na fakkaata haalli qabxiin kun itti galmaa'e. Kanarraan ka hafe yoo as bira jiraatan irraa nu jedha. Tole Ali ammas haala sila barnoota waan yeroo ammaa argaa jirru torbaan kana keessatti argaarru waanuma sila barattoota kutaa 12ffaatiin wal qabatu jechuudha. Qabxii sila barattoota baay'ina gasgoo keessa barataan muraasni haganaa mooraa yuunivarsiitii dhaqqabee gaafa jedhamu warra hafe immoo maali wanni jedhullee gaafii mataa keessa nama uumuu danda'a. Isaan immoo sagantaa biraatiin keessumaa biraa wajjin yookaan immoo sagantaa biraa qabannee haala badhaadhaan yeroo dheeraadhaan walitti deebina. Ammas immoo mata duree tokko qabnaa jechuudha. Mata dureen itti aanu haaluma sila barattoota kutaa 12ffaa qormaata mooraa yuunivarsiitii fudhachuutiin wal qabatee barattoonni sila ammas mooraa yuunivarsiitii keessa jiran warroonni eebbaaf dhaqqabanii qormaata beeyinsa mooraa ni fudhatu jechuudha. Yookaan immoo isa exit exam jennuun sana jechuudha. Ammas immoo mee akka sila xiinxala keetti yookaan immoo akka tilaaltutti gaaga'insa amma barattoota kutaa 12ffaarra dhaqqabee kana hin dhaqqabamoo akkamii warri kutaa sila ammas barataan dura exit examii kan beennuuni warra fayyaatii fi warra seeraatti fudhataa jechuudha akka sila kaarikuleemii biyya kanaatti. Kanaaf amma barataan kamiinuu barataan ga'umsa sila
waan irra barate sanii hanga isaa sirriitti danda'eera waan kana jedhee akka bahuu fi barataan exit exaamii fudhachuu qabaa jedhee ministeerri barnootaa labsee isa immoo barattoota baranaa irraa eegalaa jechuudha. Kanaaf mee isas waan tokko tokko irraa jennee gara sirriidha. Kanatti sun seene sagantaa tokkotu nu hafana fakkaate sagantaa haala nageenya naannoo biyya keenya irra turetti sagantaa naannoo nageenya biyya keenya kana irra turetti carraa barattoota kutaa 12ffaa qoraman irratti dhiibbaa uumeera. Fakkeenyaaf godinaalonni qormaata yeroo wal fakkaataa irratti hin fudhanneen jiru. Godinaalonni rakkoon garaagaraa keessatti jiru isaan irratti sababa kanaan wal qabateetiin barattoonni godinaalee torba akkas ta'anii keessatti of duubatti hafanii addatti qoramantu jira. Sababa kanaanis ta'eetiin qabxiin kun galmaa'uu hin danda'a. Kan asumatti xumurreetiin gara sagantaati jettee qormaata exit exaamii qormaata ba'umsa mooraa jette kanatti yeroo deebinu qormaatichi kun barana eegala. Barana kan eegalu yoo ta'u barattoota bara kana eebbifanii mooraa irraa lakkisanii baanitti fudhata jechuudha. Innis kunis akka kanatti akka barattoota bara kanaa kutaa 12 fudhatan kanatti hin muudannetti xiyyeeffannoo argachuu qaba. Irrattis haasa'uu qabna. Kanarraa yoo waan jettu qabaatte mee jedhi. Amma gaafa qormaata silaa exit exaamii jedhamu innis immoo qormaata haaraa jechuudha. Warroonni nu dura yookaan immoo barattoota amma mooraa jiran warra barana eebbifamee boodura jiranii qormaatuma silaa gaaf kutaa 12 fudhatan sanii fi inni fireeshmaan koorsii jedhamu jira jechuudha. Warra silaa gaaf fireeshmaan koorsii irratti darbee gara dipaartimentii dhaqqabuu dadhabitu garma maatii isaa gala yookaan immoo irra deebi'ee guutee ka'ee bara dhufu barataa jechuudha. Kanaaf amma inni safee osoo fireeshmaan koorsiinis jiru exit exaamiinis irra dabalamee jechuudha. Isteeppii qorumsaa lammaffaa. Sirrii qormaata lammaffaa ta'a jechuudha. Mooraa keessa yoo gaafa dhufte gaafa kutaa 12 darbitee dhufte ammas qormaanni biraa jira jechuudha. Dipaartimentiitti makamuudha. Isa fireeshmaan koorsii jennuun sanaa jechuudha. Erga dipaartimentii xumurtee kaatee boodas deebitee exitiin kunis dhufee jechuudha. Sirrii. Kanaaf exit exaamii kanaan wal qabateeti sila qormaata lama qoramee baraa jechuudha. Barataan yuunivarsiitii mooraa tokko keessa galu. Kanaaf inni sila akka caaseffama sila ministeera barnootaatti waan jajjabeeffamuu qabu ta'ee osoo jiru sila barataas giddu galeeffatee haala nageenyaa fi sila barataan kuni akkami maatii akkamii keessaa bayaa miira akkamii keessa taa'ee barataa waan jedhu sila ministeerri barnootaa osoo giddu galeeffatee waan jedhu qabna akka argaa intartimentitti wanni argaa jiru isa waan ta'eef jechuudha. Dhugaadha. Amma exit exaamiin bara kanas jedhamaa jiru kunis kan warra seeraatii fi warra fayyaatiin adda. Wanti adda isa godhu fakkeenyaaf kan warra seeraa parsentii 100 keessa parsentii 40 erga fiddee qorumsa mooraa bahiinsaa kana akka darbileetti sii qabama. Inni kun dammoo 50 walakkaa yoo gaafa fiddee alatti qormaata exit exaamii kana darbuu hin dandeessu jechuudha. Kana jechuun barattoonni kunniin carraa hedduu keessa darbanii dhufanidhanii carraan barattoonni kunniin keessa darbanii dhufan bishaan obaasaa jechuudha. Kun jechuun baay'ee barnoota naashinaal egzaamii kan kutaa 12 olis kan eegamu jechuudha. Exit egzaamiin kun carraa kan kee bara xumuraatitti balleessitaa jechuudha. Yogguu exitii kana hin darbine jechuudha. Kana jechuun baay'ee sadarkaa qormaatichaatitti kan eegamu jechuudha. Qormaata itti xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Tole galatoomii egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya ammas immoo argaa intartimentiin akkuma itti fufee jira. Kanaaf sagantaalee sila barattoota kutaa 12ffaa akkasumallee barattoota mooraa jiranii waan kanaa fi kanneen wal fakkaatan waan bifa barnootaatiin jiru qabannee sagantaa itti aanutti haalaan itti qophoofnee isinii dhiyeessina. Kanaaf argaa intartimenti chaayinaalii sabiskiraayib gochuun dagatinaa jechuudha. Yaadaa fi qeeqa qabdan karaa koomentiitiin nuuf kaayaadhaa nagaan tura fayyaa ta'a.